keenya kutaa lammaffaa ta'utti deemnee kutaa lammaffaa keessatti illee gaaffii muraasan gaafadhama baay'ee dhiyeessinu. Egaa gaaffii kutaa lammaffaa gaafadhu keessaa yeroo baay'ee akkan si argutti suuraa Taayyee, suuraa Abiyyi, suuraa Adaanachii wajjin qindeessitee fuula Feesbuukii irra goota. Egaa itti namoota wajjin hariiroo qabdamoo maal jechuudha naaf hin galle namoonni baay'ee qabu. Isa maaliin agarsiisuu barbaadeeti appilikeeshinoota feekii kan dhugaa fakkaatan fakkeenyaaf meessenjerii feekiidhaan sobaan jechuudha. Dooktar Abiyyi Ahmad akka waan naa barreessetti jechoota ofii kiyyaa yaadee barreessee Adaanach Abeebee akka naa barreessetti gochuu ni danda'ama. Maaliifin agarsiisuu barbaade namaan akkas godhaa jechuu osoo hin ta'in namni biraas sobaan maqaa nama tokkoo yoo balleesse akka waan icciitii nama wayii beeku akka waan keessa walii barreessanii wayii fakkeessee kan dubbatu yoo ta'e kana namni isa warqumatti duraan waan beekuuf waan ani barsiisee jiruuf shimeen kan Abiyyi fa'aa wajjin Adaanach fa'aa wajjin gadhiisaa oolchanii barkuni kan eenyu si amana jedhanii nama kijibu san nama sobu nama dharaaf itti fayyadamu san irratti baranii kan namni akka dammaquufani malee nama siyaasaa baay'isee anaan walitti namni tokkollee hidhatan qabu. Mee gaafiitti dabalamee asumaan. Egaa SHIMEMAN nama siyaasati. Siyaasaa keessaa paartii kam hordofta yookiin nama siyaasaan jaallatta? Okay. Already paartiin ani deeggaru jiru. Paartiin ani jabaa dhiidheettaman ammaaf hin jiru. Bor yookiin gulaan jiraachuu danda'a hin beeku. Siyaasaa keessatti namoonni ani jabaadha jedhuun garuu hedduutu jiru. Jawaar Mohaammed nama jabaadha. Saba malee miti sababni Jawaar Mohaammed jabaadha jedhuuf waan fuulduratti ta'u dursee ni beeka. Jaarsa tokkollee maqaasaa yaadadhu beetiidhaan kan Stiindeenoita dammashuu Tole Gammachuu, Dooktar Gammachuu isaanillee nama jabaadha. Natti tolu. Taayyee Danda'aa natti tola. Maaliif namoota kana hunda dura kophaa akkanatti dhaabbachuun nama ajaa'iba. Namoota siyaasaa keessaa, namoota siyaasaa biyya keenyaa keessaa jartunni sadeen na ajaa'iba. Tole ittuma anseemee egaa ati yuutuubaraa egaa yuutuubaroota gurguddoo jiran keessaa tokkodha. Mee ati yuutuubaroota keessaa namni baay'ee dinqisiifattu namni baay'ee jaallattu jira akka fakkeenyatti illee kan siif ta'e jechuudha. Ani waan hin dandeenye nama hojjete nan dinqisiifadha. Nama danda'e nan dinqisiifadha. Yuutuubara keessaa namni nan dinqisiifadha. Yuutuubara naan jettee Ready Adam wanti dinqisiifadhuuf koomentiin isaa ni balaaleffatu malee koomentii Facebook isaatti hordoftoonni isaa ni sobdaa abboo akkana akkas jedhu. By the way namoonni sunniin osoo anaan jedhanii biloon godhee fixeera. Maali mucaan sun dandeettii qaba jechuudha. Akkasitti Taayyee Danda'aa jedhiin bakka Taayyee amma ni arrabsa namni banaadha garuu arrabsitee dhiistee banaadha balballi isaan dhimma sanaan qabu jechuudha. So reediin kana danda'ee guyyaa guyyaadhaan kan viidiyoo hojjetu guyyaadhaan every day nama viidiyoo hojjetu bara Oromoo keessaa cimaadha baay'ee ajandaa guyyaa guyyaadhaan soba ta'ee dhugaa ta'e guyyaa mara argachuun dhugaadha. Soba ta'ee dhugaa ta'e jechuudha. Itti amanee waan hojjete kana cimee hojjechaa jira. Egaa yeroo baay'ee gaaffii namoonni gaafatanii itti si'amatan kan dhagee keessa tokko SHIMEMAN miseensa 666 jedhu. Egaa kun hammam dhugaadha? Okay. Argeen jiraanis koomentii akkana kanneen jechuudha. Kuni wanni wal qabatee kan dhufedha. Mallaqa maqaa weebsaayitii kiyya Boolee.com fi qanapress.com jedhu wal qabatee mallaqa qopheessanii jira. Mallaqni kun marsaa tokkoffaa irratti qarshii 5,000 marsaa lammaffaa qarshii 10,000 kennuudhaaf har'a guyyaa walakkaa bira dabarree jira.
mallaqni kun maaliif kennamaa? Jalqaba irratti dubbachuu kan hin barbaade viidiyoo isa kutaa tokkoffaa keessatti kan siif ibsuu barbaade namni keenya waan isaaf hin galiin wanti kun maali? Shimee biraazar maalidha wanti kun mee naaf ibsinaaf hin galle jechuu osoo danda'u jechuudha. Kuni jaaja kun saddeet middina maaliin wanna kana akkana jedha fakkeenyaaf. Miseensonni jaha kun namoota akkamitti miseensa jiraata? Namni tokkollee biyya keenya keessa jechuudha. Namni tokkollee carraa miseensa waan kanaa ta'uudhaaf hin argatu jedheen yaada. Osoo ta'uu barbaadanii osoo ta'uu barbaadanii kaayyoon jara sanii maali? Kaayyoon jara sanii addunyaa kanarratti mootummaa tokko hundeessuudha. New World Order sirna bulchiinsa addunyaa haaraa dhaabu. Sirna bulchiinsa addunyaa haaraa kana yeroo dhaabanitti addunyaa kanarratti nama walakkaa biliyoona tokko ta'e yookiin nama miliyoona 500 qofa lafa kanarratti jiraachisuu barbaadu, kaawwamfachuu barbaadu. Vaayirasiidhaan ta'uu danda'a, lola waliitiin ta'uu danda'a, baay'ee niiniinsaa yeroo kan godhanii akka fitan. Dhalli namaa dachee kanarra jiru biliyoona 7 fi qabxii 8 ol ta'ee jira yeroo kanatti bara 2021 jechuudha. Dhiifama. Jarri kun namoota biliyoona 7 fi qabxii 3 ol fixuudhaaf deemu. Warroota fixuudhaaf deeman san keessa jirra malee warroota miseensa ofii godhatanii ardii irratti hambisan warroota miliyoona 500 san keessa hin jiru. Maaliif jette yoo jette isaan namoonni miseensa ofii godhatan namoota dhiibbaa uumuu danda'an sammuu namaa keessatti ta'uu danda'a, ikoonomikaalii ta'uu danda'a, siyaasadhaan ta'uu danda'a, muuziqaadhaan ta'uu danda'a, baay'ee ni wayi karaa kamiinuu haa ta'u namoota gurguddaa paawurfuul ta'an barbaada. Malee nama rakkataa nama viidiyoo hojjetee Google irraa ja'an birrii eeggatu maal godhu miseensa ofii godhatu maal godha? An nama dhiibbaa uumuu danda'u osoo hin ta'e maybe na barbaaduu danda'u. Nama dhiibbaa uumuu danda'u miti nama akkana hin fedhan. Nama akka keenyaa kana baay'ee hin fedhan jedheetii yaadaan ilaalcha akkanaa namoonni qabdan bilis dogoggortanii jirtu. Amantaa keessanis achuma bakkuma jirtanitti individually dhuunfaa keessanii jabeeffadhaa malee waan argitanii laaqinaan jechuu ni barbaada. Tole egaa isin deebi'ee tayyaadha. Mee atillee kaasee turte gaaffii itti aanu kanas gaafa isa dhumaatii fi ibsa baay'ee bal'aa barbaadudha. Egaa waa'ee lootiriiti. Yeroo darbe waa'ee lootirii jettee haasaa turte 5,000 jettee haasaa turte karaa sooshaal miidiyaa kanallee argeen jira. Wanti kun nama gowwoomsaa irratti mammamu dhugaadha jechuun naaf hin galle egaa namoonni baay'ee gaafataniittu egaa namoota waan sana ifa godhe. Wanti lootarii kun kennaa mallaqaa nama tokkoof osoo danda'amee nama baay'eedhaaf kennamee na gammachiisa. Garuu ani afaan oromootiin wantoota adda addaa dhiyeessaa yuuzariin kiyya maatii kooti jechuudha. Already saba tokko uummata keenya jechuudha kan fayyadamu namoota kanaan gogaa koottaa fayyadama, koottaa kana dubbisa, koottaa kana akkana godhaa jechaa oolurra hanga tokko namoota kanneen keessaa namni hundi qabaataa miti, namni hundi hojiidhaan biizii miti, namni firii ta'e yeroo firii ta'etti saayinaatti gochuu maqaa isaa guutee foorumii isa rejiistara gochuu ni danda'a, galmaa'uu ni danda'a, iisiidha, salphaadha haalli isaa. Kanaafuu carraa kana qopheessineerraa yoo isinitti kan ture ta'e yoo firii taatan carraa kanatti fayyadamaa jennee malee qarshii takka illee namni wanni namarraa fuunu hin jiru. Nama gowwoomsuu jechuun fakkeenyaaf osoo qarshii takka illee namarraa fuuni namni galmaa'ee 100 yoo ta'e birrii Itoophiyaa 100 namarraa fuute jechuudha. Galmaa'uudhaaf osoo qarshii takka gaafanne jechuudha. Sigalee nama 68 galmaa'ee marsaa tokkoffaa qarshii 68 ta'a. Kan nama tokkoof kennine qarshii 5,000 ture. Qarshii 68 keessaa qarshii 5,000 osoo namaa kenninee jiraanne kuni amma dogongorsiisuu achi barbaaduu faayidaa sosotaa kun qarshii takka hin gaafan, saantimii takka hin gaafan, ifa galaadha namni hundumtuu ni beeku. Qarshii keenya kenna. Qarshii kana yeroon dabarsu, qarshii kana abbaa carraan ba'eef yeroon dabarsu jechuudha. Nagahee wajjin maxxansa. Miseensota weebsaayitii kiyya fayyadaman keessaa nama meeqatu baankii keessa hojjeta. Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf baankii keessa nagahee isa lakkoofsa fudhatanii laaluu danda'u. Eenyu akka ta'e, akkaawuntii kamirraa akka ta'e, sa'aatii meeqatti akka ta'e mirkaneessuu danda'u.
nama sobuu hin danda'u. Baay'ee nama sobuu hin danda'u. Perfect. Osoo qarshii 50,000 nan kenna. Qarshii 20,000 nan kenna osoo hin jedhin nan kenna. Yoo hin danda'e malee immoo hin jedhu. Maaliif boru maal akka ta'u beeku. Kabajaa kiyya waan salphaadhaan dhabuun barbaada. Vaaluu kiyya gadi buusuun hin barbaadu. Ammas uummanni kiyya akkanaa beeku wanti ani barbaadu. Jechi kiyya kamiyyuu hojiin kiyya kamiyyuu parsantii 100 dhugaa. Yoo ofii itti fayyadamuu wallaalan yoo ofii karaa dogongoraatiin hubatan hubannoo dabalataatu isaan barbaachisa malee maddii rakkoo isaanii anaati. Waan hedduu hojjechuu osoo dandeessu maaliif waan tokko sooddu? Waan hedduu filattee hojjechuu dandeessu. Wantoota biliyoonota akka kaa'amutu jira Google irraa yoo waan hojjechuu barbaadu yoo barbaade maaliif sooddaree maaliif sooddaati? Parsantii 100 dhugaadha. Parsantii 100 kiliireedha. Haalli carraan kun itti baafamu harka namaatiin miti. Appilikeeshinii fayyadamee appilikeeshinii sanillee kun odaawwadoo godhadhaati of biratti ilaalaa jedhanii jira. Ofii isaaniitii maaliif gochuu danda'u? Baay'ee marsaa lammaffaa irratti namoota namni ta'an keessaa tokko ta'uu dandeessa. Yeroo carraa san baasu jechuudha. Waan hundaa ni beekta appilikeeshinii callee sitti agarsiisuu hin danda'a. It's clear. Tole, egaa dhaggeeffattoota keenya egaa keessattuu waa'ee lotorii kana namoonni baay'een akka isin ifan taane gaafachaa turtanii kanumaan ijaajatanii namoonni baay'een wal qabsanii kaasanii egaa isiniif deebiidha jedhee yaada. Egaa carraa lammaffaa keessatti immoo anillee yeroo carraa sana baasu guyyaa muraasa asittan argama dhugummaa sana mirkaneessa jechuudha. Akka nama tokkotti namoota carraa sana baasan keessaa tokko nan ta'a jedheetan abdadha. Maaliif kallattii kamiyyuu hawaasni keenya dhaloonni keenya akka gowwoomsan barbaannu wanti nuti dhugaa akka ta'u maaliif namni kun nama tokko gowwoomsee nama baay'ee balleessurraa nama tokkicha kan asumatti qabu wayya waan ta'eef yoo dogongorate wanti kan asumatti qabna jedheetan gara gaaffii kanaatti dhufe inni guddaan gama istiidiyoo kanatti kan dhufee waa'ee kanaaf namni baay'een illee komachaa tura waan ta'eef dhugummaa isaa adda baasuuf ture egaa akka adda baafatte dhabbii qaba. Egaa Shimeemaan yeroo kee baay'ee fudhattee nu wajjin turaa jirti baay'ee galatoom jechuun barbaada garuu umarratti carraa tokko siif kenna. Mee dhaloota keenyaaf keessattuu namoota yuutuubiiroo hojjetan yuutuubaroota keenya xixiqqoo reefu jalqabanis namoota waa'ee yuutuubiin beeknes namootuma alala taa'ee namootuma arrabsan yookiin immoo hubannaa itti hir'atuuf ergaa akkamii qabdaati maal jettaa mee dhaloota keenya? Okay, dhaloonni keenya baay'ee dhaloota qaroomii fagaateetu jira. Dhaloota weebsaayitii miti koodiiwwan adda addaa laanguweejii adda addaa barreessuu danda'antu ilmaan keenya boleeyyan keenya kan leebilii keenya ta'an biizinasiilee guddaa keessa kan jirantu jiru milkaa'ina keessa kan jirantu jiru kan immoo irra caalaan dogongora keessa jiru irra caalaan jechuudha daandii tokkorra deemaa jiru daandii hin beekne daandii namni irra kaa'e qabatanii karaa daandiin ati hin beekne kan nama baasu illee yoo ta'e sin baasu daandii beektu qofatu si baasu. Yeroo wajjin deemu dhaloota keenyaaf kan ergaan dabarsu dafanii of jijjiiru ofitti amanu bara darbee aktiivistii yoo turte bara kanallee aktiivistii ta'uu hin qabdu yookiin aktiivistummaa sanirraa steepin ati dabaltee jira yoo ta'e sirrii jirta. Aktiivistummaarraa gara miseensa paartii yoo ceete yookiin siyaasaa keessa yoo galte aktiivistii siyaasaa yoo taate fooyya'umsa garasii yoo agarsiiste sirriidhaaf gara fuulduraatti deemaa ta'a soo deemuu qabda jechuudha gaariidha. Garuu bakkuma tokko teessee mootummaallee yoo taate baranas mootummaa waggaa 20 mootummaa ta'uu hin dandeessu. Gara tokkotti deemu gara fuulduraatti steepin itti aanaan jettee deemuu qabda jechuudha. Daldalas yoo taate yookiin biyya ambaa yoo jiraatte bara mara biyya ambaa jiraachuu hin dandeessu. Umriin keenya deemu fooyya'aa deemuutu sirra jiraata. Kan sanii achi akka sabaatti immoo wanti ani akka saba kiyyaatti akka maatiitti walitti ususanii walitti matan waliin jedhan ni jira waan ta'eef saba kiyyaan waliin jechuu ni barbaadu. Sabni Oromoo saba Amaaraatii gadi, saba Tigreetii gadi, saboota uummattoota kibbaatii gadi intarneetii fayyadama jedhee yaada. Fayyadamuu fi intarneetii irratti baay'inaan argamuun garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf yuutubaroota yoo ilaalte jechuudha yuutubaroota Oromoo keessaa beekamaa ka fedhe haa ta'u highest kan jettuun jechuudha tooppi kan jettuun
laayifii seenii ta'a. Waan dubbataa waan fedhaa dubbata. Fooloorii baay'ee qaba waan dubbata. Namni sadaan nama meeqa? Nama 500 kumas haa ta'u. Dubartii Tigree takka yeroo ishiin laayifii teessee haasu. Nama 3,000 isheedha. Saba Tigreeti moo saba Oromootu baay'inaan intarneet irra jira. Garuu fayyadamaan jiru irra jiru malee. Eessa jiru? Facebook irra jiru. Facebook irra maal godhaa jiru? Nama arrabsaa jiru. Akkasi maaliif koomentii poostii afaan Amaariffaatiin barraa'e tokko jalatti nama afaan Amaariffaatiin isa arrabsu laali hangam tokkotu isa arrabsu. Poostii Tigree jala laali arrabni hangam tokko poostii Eertiriyaanotaa jala laali hangam tokko uummattoota Dabuu Walaayittaa maali laali hangam tokkotu arrabsama. Poostii kana jalatti arrabni baay'ata. Oromoo gaafa ta'e garuu wanti inni dhiyeesse gaarii haa ta'u badaas haa ta'u beekumsa barnoota waan fedhe haa ta'u arrabni baay'ata. Waa'ee kun akka sabaatti waan of laalu qabnu waan faayidaa qabu miti baay'isanii wanti kun asirraa hojjetaa ergaan kiyya kan biraa yuutubaroota xixiqqoodhaaf yookiin namoota waa jalqabaniif abdii osoo hin kutin namni tokko cichee waan tokko yoo hojjete yuutuubii qofaa miti hojii kamiyyuu hojjete ciminaan yoo hojjete ofitti amanummaadhaan yoo hojjete ni milkaa namoota hedduutus milkaa jira moo karaa yuutuubiitiin illee ijoolleen Oromoo hedduutu haaraa dhufee chaanaalii isaanii tibba kana baay'inaan monetaayiz godheefii jira kan deddeesni jira isaaniifis yoo kutatanii tuffanni godhaaf yoo isaan kutatanii dhiisan abdii kutatanii dhiisan hin milkaa'u namni abdii kutatu hin milkaa'u. Kanan jechuun ni barbaada. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya SHIMEMAN egaa daqiiqaa baay'ee sa'aatii isaanii har'aa fudhatee waliin dabarsaa ture namni kun yeroo baay'ee hojii isaatti dabarsan illee quban qaba yeroo isaanii har'aa fudhatee waan wajjin dabarsee galatamu jechuun barbaada. Asumarraa tarii akka carraatti gaaffiin ati jettee yaadda jiraate yoo biraatti deebina har'aaf sagantaan keenya kana fakkaata. Egaa hundumti keessanuyyuu waan nu wajjin taatanii waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan kana dhuftan walaa jajjabeessuun sabiskiraayib godhaa isin jechuun barbaada. Akkasumas immoo barnoota afaan Oromoo chaanaalii keenya irraa sirriitti argattu waan ta'eef sabiskiraayib godhaa. Dabalata immoo karaa weebsaayitii keenya qubeekoo.com jedhu seentanii nu argachuu dandeechuudha barreeffama garaagaraa barnoota afaan Oromootti kan dabalate. Egaa sagantaan keenya kana fakkaata SHIMEMAN yeroo keessatti waan nu wajjin taateef gaaffii keenya hundumaa waan deebistee fi galatoomaa jechuun barbaada yeroo gaarii qabaadhu. Thank you. Galatoomaa.